Rakkoo sabni kun gaawaa hedduu keessa dabarre jaalbaruu itti fufuu dandeessaa? Itti fufaa gartee anaaf boontuun tunarraa gartee naaf boontuun arras ta'een tuni gartee haftee baratoo sanii. Gaariidha homaa miti gartee naaf boontuun irraa haftee baratoo suni taane argamne jechuudha. Yoo xiqqaatu namni gaafas waliin jirru namni 1745 haga 4 kan jiru keessaa namni gartee har'aa lubbuun jiru kan wal beennu nam 10 hin caalu. Jaal gammachuu dhaabaa afaanii warri gaafasii makkalaawii deebisanii fixan. Nuti ammoo warri irra gadamne karaa qabsoo bilisummaa Oromoo dabal. Nuun sun har'aa nama muraasaan lubbuun jira jechuudha. Jaallanni gartee maqaa isaanii keessaa himuu bahuu hin dandeenye fakkeenyaaf akka fakkeenyaaf yoo sii fuudhee gartee barattooti yeroo suni nama akka gartee jaala suba quncee dubartii jaal gartee daawwii ayyaanaa jaal dambe fi kanneen kan fakkaatanii gartee dirree dhugaa suniitti afanii akka nu gartee hamba isaanii taane caccabnee gartee qaamarra hamba isaa taane arra lubbuun jirre jechuudha. Maqaa jirru malee lubbuun jirraa malee hin jirru nutis bakki jirruutis gartee nu hamba suni jar suni taane jiraatne arra geenne haa ta'uuti kun gartee qabsoo waan hunda qabdi qabsoo godhee gartee akaakuu abaaboon teenne gartee bakka waraaree faallee miilitti dhaban jechuudha qabsoota. Nu ammoo gartee ilmeen ilmee isaanii akkasis taane irra siin geenne sadarkaa kanaan geenne kun homaa miti kun bu'aa bahii qabsoon qabdu qabsoon kamiyyuu biyyi kamiitiyyuu keessa akka qabdu kana seenaan kun baay'ee dheeraadha gartee waan ammaatti himneellee keessa baanuun yeroo biraallee deebinee sagantaa kana haasa'uu dandeenya. Wanni kun yoo keessan emooshinaalillee kenna galchuu dandeetti haa ta'uuti ammoo gabaabummaatti gargaafi ta'eetti tocha sii dhufe gartee mastabilaanii dhimba mastabilaanii yoo seenne mastabilaanii reefu sadii jenne jechuudha. Ka'umsirraa yeroo kaanuu dhugaa mastabilaanii sadii mastabilaanii kaan kan Finfinnee kaan kan Bordotteeti kaan kan Mooyyaleeti. Ammoo mastabilaanii yeroo har'aa mastabilaanii Mooyyaleeti jechuudha. Mastabilaanii sadeen keessaa har'aa kan currently situation isaa deemuu jiru mastabilaanii Mooyyaleeti. Mastabilaanii Mooyyalee wanni kunini uummati keenyaallee namni nu dhageeffachuu jiru wanni nu hubachuu qabu dhimmi poolotikaati. Dhimmi poolotikaa uummatni keenya dhagartee falmataa jira afalmatu falmisaatu. Dhimmi poolotikaa ammoo poolotikaa ni qaba. Waan nu hubachuu qabnu dhimmi poolotikaadhaan ni qaba. Dhimmi poolotikaa kan caasee laf kaa'ee mootummaa yeroo har'aa maqaa ilma abbaa gadaa jedhuun biyyi sun bulchechuudha. Oromoon ta'een uummati keenyaallee uummati keenya Booranaatii fi uummati Oromoon bal'oon wanni isaan beekuu qabanii har'a kan hiriira itti ba'uu qabanii mootummaa naannoo Somaaleetti hiriira ba'uu hin qaban. Kan jalmureetti mootummaa naannoo Somaaleetti hiriira ba'uu hin qaban jechuudha. Kan isaan hiriira itti ba'uu qabanii mootummaa giddu galeessa biyyattii fi mootummaa maqaa naannoo ofii hin jedhu. Mootummaan naannoo Somaalee waan kana lafa ka'een fedhiif dantachi keessa qabanii itti waliigalteedhaan kan godhan jechuudha. Fakkeenyi gaarii tokko siif haa gammee
gaaf deengaddaa taateen tun daangarraa ta'uuf deemtu gartee bakbooti paarlamaa kan caffee dhimma kanirraatti mataa turan. Fakkeenyaan lafa akka daangaa, mataa arbaa, waacil, areero, borbor laf jedhamtana humnitiin naannoo Soomalee humni waraana ka godaan quttum naannoo Boorana itti godaanaa ture humni waraana. Uummati waraana harkaan qabu waraanni uummata Oromoo cuftiin iyyuu shaneen eegan jedhanii mootummaa hobbidiyoo warra kanaatti daangaa galchee jira. Booranni qawwee tokko harkaan qabu. Gartee humni naannoo Soomalee daangaa saamuudhaaf bifa kanaan bobba'aa ture jechuudha. Uummati yeroo argu dura baqata. Yeroo uummati dura baqatu dhufanii mishigii humni waraana humni bobba'u kan waraana ka deemu kan marfiifi gartee meeshaalee baranii adda addaa qabu dhufe qubate jechuudha. Kuyyoo hanki jibee paarlama keessa caffee Oromiyaa keessa taa'ee bakka bu'aan dubbate jechuudha. Yeroo kana iyyannoo dhiyeeffate bakka bu'aan caffee Oromiyaatti yeroon tuni yeroo caffeen Oromiyaa deengadda tattamaan teessani. Bakka bu'aan naannoo Mooyyale baay'ee dubbate jechuudha. Narra qabii jedheen humni narra jirtuu naa deemuu jira. Anu irratti hin qabu. Ati mootummaadha. Gartee ansi jal jira. Uummatee lafti tiisaamamaa jirti. Daangaan tiisaamamaa jira. Narra qabii jedheen. Caffeen sun teete torbeen bulle deebiin kennamteef mootummaan naannoo Soomalee naannoo Mooyyalee raggaasifate. Kun akkas jechuun eenyu kenni biyyi kana. Definitely waan ifaaf dhugaatti kagatte ka jiru mootummaa naannoo Oromiyaatti gurgurate jechuudha. So wanni kun waan kaleessa baratamaa ture waan har'a dhufee miti. Aasareef obbolammaa keessatti waan inni jedhe dubbiin Mooyyalee dubbiin daangaa dubbii cimtuudha. Dubbii keetii sii gad fagootii. Gargee kanaafiyyuu dubbiin kun akkuma obbolammaan jedhe san yoo gaafas toftaaf jedheellee dubbiin sun dhuga jedhe jechuudha. Yoo dhimmi siyaasaaf itti baafee dheellee gartee uummata Oromoo kana qabata jedheellee dubbiin sun dubbii dhugaa ta'e jechuudha. Mooyyaleen sun ammoo sunum malee tadhibiin hin dhaalan taarri gurguran sun. Kan mootummaa naannoo Somaaleetiif rajan sun. Jarri sun ammoo jarri biraatiinis kanuma obbolammaa keessa ba malee oppidiyoom kaleessaati. Isaanuma. Kanaafuu mastabilaanii har'a kakaleessa wayyaaneedha. Ka har'a ilmaan wayyaaneetii jechuufan jedhe jechuudha. Kanuma si boola doggogamee deebi'an. Ayee galatooma akka bareedaa fixattee gara jaalboontutti deebi'uudhaaf atiin ammallee waan takka taaftee jira jechuudha. Abboo balgaa daangaan Oromiyaadhaa kan beeytee akka Booranatti fudhanne daangaan Booranaadhaa waa Mooyyaalee natti hin fakkaatu. Mooyyaalee achitti lafti guddoodhaa. Mooyyaalee bara handhuuraa bara walakkaadhaa bara. Bee jaalboontuun si gaafachuu barbaadu. Wacaaleen irraa achi jechuudha amma lafti gaafa wayyaaneedhaatu kutamtee isaanii kennamte. Kan ijoolleen bara 91 irraa as amma kun afaan Somaaleetiin baratteetu afaan Somaalee dubbattu ijoolleen Booranaatu lakkoofsan qabdu. Mooyyaaleen handhuuraa Booranaafis Oromiyaadhaafis lafti Oromiyaadhaa achittuu wayi dhaabbatti jechuudha. Kanaas namni keenya beekuu qaba. Daangaa miti Mooyyaaleen. Daangaa miti. Akka amma bordoddeen handhuura Oromiyaa taatetti malee beetee cinaaksanii miti jechuudha. Cinaaksanii amma tulluguu leedii miti wanni raasawaa jiru. Mooyyaaleen daangaa miti. Mooyyaaleen handhuura. Mooyyaalee achittuu lafa beetee jaarsi tokko gwaanaa ibse yoo godaansaa jee lafa torbee lama ji'a takka deemnee godaannu. Lafa gadaa beetee keessatti dhibaayyuu baafannu. Lafti jajjabduun inumaatu nurraa fudhatamtee jirtidha. Lafti beetee akka gadaatii fi akka waaqeffannaadhaafuu lafti hoolli jaanii lafti kabaja guddaa ulfina guddaa qabdu kutamteetu kun hoggaa amma hoggaa 34 deemnaa jechuudha eega jaarratti fudhate.
Gaa sanuu falmachuun barbaadnu jechuudha. Maalayyaa moyyaalee handhuura booranaadha. Itti darbe. Mooyyalee akkuma beekamu Oromiyaan kaaba kibba bahaadhiyaa qabdi kallattii afraaniin jechuudha. Handhuurti ishee biyyi guddittiin akka biyyittiittu shaggarii Finfinneedha. Ammoo taatu malee wanni marsar pilaaniin lammataa kan duraan barattoota kaastee inni lammataa kuniin dhimma daangaa. Daangaa jechuun mooyyalee magaalaa guddittii karaa kibba kanaanii biyya Ameerikaa si ceesistu biyya addunyaa si ceesistu. Biyya gartee diinagdeef kontribuutu gootu. Biyya gartee guddina biyyattiitiif wanni taatu jechuudha. So kanaafuu wanni akkan godhanii fi imaammata gaafi lafti ta'een gurguramte kaleessa miti. Gaafa mallee zanaawwii faan dhufan TPLFin biyya dhufte ama 24 ama 27 ama 34 kanaa lafaa fi seenaa fi uummanni Oromoo dachii waliin gurguramee jechuudha. Gurgurtiin isaa maatii miti. Beekadhu gitti sirni gittaaf bittaa kan keessatti mootummaan kaan kufee isaan kaan imaammati divide and rule uummata keenya qoqqoodaniitiin lafi isaanii qubxum isaanii irraa buqqisanii sanyii duguugan akkana kun hin dhufte jechuudha. Mooyyal jechuun biyya daangatii miti jette. Mooyyal jechuun biyya addunyaa si geessitu hara daldalatiin hara roorroo baqachuullee uummanni Oromoo gaafsiin itti dhoofte bakki inni hafuura itti baafatu jechuudha. Hara inni hafuura itti baafatee lubbuu isaa bararfatu keessaa kibbi Boorana kun magaalattiin guddittiin tun lafa magaalaa balbala guddittii biyyollaatti nu ceesistuu jechuudha. Hara diinagdeetiin, hara dippiloomaasiitiin, hara lubbuutiin barafachuuf political outlook namni qabuu fi ekonomikaalii ta'e hara kamiyyuu Oromoon lubbuu isaa bararuu fi baandiraa biyyollaatti ce'ee UNHCR biyya adda addaa protection isa argachuu fi biyya akkasiiti jechuudha. Kuni imaammata Mallas Zeenaawwii keessatti ture. Imaammatti PLF keessatti wanni keeyyatti ture biyya daangaa kan beelessuu, irdaata tambisuu, harka kennachiisuu, uummanni kun uummata duraan dammaqe, uummata duraan amantii yeroo cuuphanii furan, uummata gartee qotee bulaa haqawwa isaa qabatee, heeboo isaa qabatee biyyi isaa tiffachaa ture. Tiffattoota lafisaa isaa horii isaa tiffachaa qabeenyi isaa akka albuuda tiffachaa diinagdee isaa tiffachaa uummata kun uummata kanaan as ga'e jechuudha. Kuni keeyyata imaammata Mallas Zeenaawwii katii PLF kajarri OPDO kun hokkoon Oromiyaa bulchiteedhanii odaa qabattee haaluu abbaa gadaa Baqqalaa Faajjiin diimaa gurraacha adii ture. Gaddiqaa Oromoo dambistee gurraachitti fa'atte. Diimtuun haaluun diimtuun hiika qabdi. Adiin hiika qabdi jechuudha. Uummanni Oromoo uummata qashqaroom, uummata kuush, uummata sammuun isaa qaraa Baqqalaa Faajjiin alaabaan abbaa gadaa nagaya mallattoo nageenyati jechuudha. Inni diimaan suniin dhiigaaf lafee teenna biyya teenna hin sugne dhiigaaf lafee teen biyya teenna akka dhiigaaf lafeen itti tiffannu tiffattoota maqaan kennuun jedhamee jechuudha. Isaan alaabaa gurraachi bira itti dabalanii inni kun ammoo maybe Afrikaa ta'uu danda'a, maybe waan bira ta'uu danda'a. Hokkoon ittiin nu subantuun inni akkanaati imaammatti PLF jalaatti masakkamtee ergamuu malee ergachuu warri hin baratin kuniin akkanaatti magaalaa ta'een qancarsee wanni inni nutti fide alaabaa filamistii yookiin magaalitti takkitti keessa alaabaa arattii jedhaniitiin uummata kan ispaaltii Italiin dhoofta kanaatti jidduu kanaatti addaan kutan jechuudha. Ispaaltuma tan gami kun uummata garrii qubata, uummata kan gabraa qubata, gama kan ammoo uummata kan Oromoo Boorana kanaa qubata. Sabaaf sablammiin hedduun numa keessa qubattee jechuudha. Sabaaf sablammii kan keessatti ammoo uummati fuudhanii mataa waliin haan akka magaalittiin tun diinagdeen guddan akka magaalittiin tun magaan nageenyaan booroftu ama 27 agamma 34 isaa imaammata isaan ittiin bocatan uummata daangaa haaki cinaqs haaka raayyituu adaatiin karaa Oromiyaa guutuu keessatti jeequmsuu malee jechuudha. Duraan ni beektan imaammata isaanii Oromoon akka hin baranne barti bara maarati jechuudha. Isaan dhufanii golla Oromiyaa keessa seenanii suduudan maalummaa keenya baruuf biyya teen saamsisuuf gandaaf kutaa walitti nu buusuuf nu callaa miti biyyollaatiin nu keessa qubsiisanii Amaarri gaafa gad dhufte uummati isaanii achi beelessitee ofii harabaatti dhiibattee jechuudha. Tigreen ammoo maal jedha warra kadhattuu kana guurteetumaan beekuun beekaa sanyii duguugaa uummata Oromoo haphisaa qe'ee Oromoo keessatti hattootaaf saamtota qe'ee keessatti gannattee jechuudha. Siigalee kun maal godhe
uummata Oromoo dhiibbarraan gaha jechuudha. Uummanni keenya akka inni baratu akka kutaa 8 eeyyamaniif garuu kutaa 8 eeyyamaniif kun hookoon oppidiyootuun alaabaa halluu abbaa gadaa tan keessatti alaabaa maqaa oppidiyootti qabattee deemtu kun keessatti guyyaa tokko uummata Oromoo cunqursuu malee ajjeesuu malee biyya dhiibuu malee gudeeduu malee guyyaa takka uummata Oromooti sagalee taateen beektu jechuudha. Guyyaa tokko uummata Oromootiif dhaabbattee beektu akka riijanii Oromiyaatti jechuudha. Caffee Oromiyaallee kun agarsiisu Juunaddiin Saaddoofaan isaan gaafa wanti filannoo mo'atan dhibbaaf hafaa'uun karaa nagaatiin geeggeeffatu mo'attee turtee jechuudha. Akkamsi mo'ata ati ilmarsii dhalatee naannoo kakkeetitti akka mo'atamte dhaniitiin marii caffee keessatti walgahii marii caffee keessatti kabalamee jechuudha. Juunaddiin Saaddootiif Abbaa Duulaa Gammadaa fa'aan. Isaan namni ofiiyyuu kabalaa jiran ufaan nama fidhaanamaa jiran uummata Oromootii fi paartii ta'anii bakka bu'anii jechuudha. Namni gajjechuu barate yoomiyyuu gajjedha. Kanaaf dachiteen nu waliin gurguranii seena keenya gurguranii dachii kaleessaa nuu miti marga bisaan bakka deemne irra dhunnu goofalee waqaa gammaa ilmaan boorana karaa sun bahuu hin dandeettu. Maqaa suniin ammoo akka uummanni garrii bisaan sun dheedi sun inni keessa dheedatu fakkeessanii uummata kan karaa kanaan walitti buusanii jechuudha. Duraan marga bisaan irraa waliin buuna arra immoo dubbii fagaatee siyaasadhaa jechuudha. Siyaasa isaan ittiin tolfachuuf barcuma isaan ittiin barcuma abbaa irree mootummaan abbaa irree kun sirni isaa kan uummata miskiina kan waliin naqee dhageeta dirree keessa sila dirree misoomaa lafsila akka Dubaayii ta biyya addunyaatti nu geessi tana dirree jeequmsaa tochee jechuudha. Siigalee dirree jeequmsaa tochee jechuudha. Kanaafuu uummanni keenya kadaangarra jiru waan itti bocame siyaasa itti bocame siyaasa duguugaa haqaa isa keessatti osonni jima facaafatu jimaan siin ta'u boqqoolloo facaafadhe kun amma TPLF irraa warra waggaa torba fuudha kan warra ergama sunitu arra ergachuu dadhabee ergamaa jiraa jechuudha. Ergamtu kalee ergateef Geetachoo Raddaa bobaa mirgaa kayyate Geetachoo Asaffaatu Sokkaarii acha kayyate warra kaleessa biyya teen saamsisee dhageet dhagaa keenya qee Sokkaarii geessisee siigaltee kan godhaa tureettu arrattoota sun boba isaa kayyate waliin himama tattoota caasa nattoota sila mootummaa ce'umsaa ha godhu mala kan dhiisaniitiin kan godhanii jechuudha. Gaafa uummati jalaa beeleessanii isaa keessatti akka inni horii wanni hin goone. Martoo dudduuba si deebisa. Hongeen dheengadda booranaa dhufte sun yoo sila waaqni roobuu dhabee maali jedhan hongee rabbirra dhuftee jennaan. Uummata kan odonni qonni qabu akka inni hin qotanne irdaata hookkootiin sobadha. Irdaata Ameerikaarra dhufuun sobadha. Uummanni harka maratee irdaata osoo eegatu beelan qaa isaa keessatti haphatee biyya baqachuu siigalee kanaatti hafee jechuudha. Kadhattuu ta'e uummanni Oromoo qaa isaa keessatti qaa isaa kadhadhaa dammaa keessatti kadhattuu ta'e jechuudha. Warqiin shaakkisoo warqiin naannoo keenyaa biyya arabaatti faamtii jechuudha. Almuddiini. Isaan yeroo hunda Oromoo waliin saamanii saamsisanii nyaachuu dhiisanii halaga waliin dhiitanii nyaatanii Oromoo gara keessa dhiitanii jechuudha. Harreen abbaan qabni tun. Kan Oromoo godhaa turte jechuudha. Ammallee tooftaan isaanii tooftum kaleessaa baabilee fakaakilee isaanii guddifacha ilmaa namaa rantuun dhalooti Tigree kun wanni isaan dhufaniin bifa suniin bulchin jedhaniitiin warri imaammata hin qabne. Tigreen alaabaan imaammata ofii bocattee dhufte. Wanni sii bocattee dhufte siyaasa sii bocattee dhufte. Isaan siyaasa kaleessa Oromoo ittiin qooduuf ajjeesuuf duguuguuf Oromoo biyyumsuu keessa yoo akkatan sanii inumaayyuu babal'ifatanii dhageetta nu maleen tun harabaati siyaasaa kunini uummata Oromoo harki isaanii deeffannaan hacuucca kaleessa kabalamaa turan uummata Oromoo kabalsiisan turan jechuudha. Kanaafuu biyyi daangaan mooyyale daangaa kallattii kamiinuyyuu daangaa sila biyyittii Itoophiyaati jechuudha. Bifa tokkoon kaanittiin uummanni Oromoo Boorana qofti mooyyala keessatti numaayyuu finciliin dhowwan ijoollee afaan qawweetiin dhageetta. Mooyyala keessa finciliin baarojja ganam kanaaf okaan kaleeba malee siigaltee dubluqiif yaaballoo fa'aa bahee jechuudha. Soonumaan Finfinnee keessatti Finfinneen Oromiyaa jennee daangaa Harargee daangaa Oromiyaa guutuu keessatti dhimmi keenna sulultan teenna buraayyuun teenna jennee barattootaaf gartee abbootiin qabeenyatiif jinniif jaankiin biisuu cufaa qotee bulaan Oromoo qomisaa qorasaasaaf kenne armaaniif dirmanna dhabnee gata erga dhimmi kun lallabame itti ture yaa bule erga lafti ta'e falmachaa ture waggaa 27 guutuu Tigree achi teette nu nyaachaa silmi tanaan nu xuuxaa turte dhiignu keessa akkamti biyyi mootummaa hin qabne biyya shiftaan bulchitu tan keessatti uummanni Oromoo bitaati mirgaa kun
Kana jidduu jaaranii wal arguu dhowwanii jechuudha. Summi jidduu facaasaniitti kagar biraati dhuf qeessa keessa faca'ee Oromoon kadhattuu ta'ee isaan abba qabeenya abba biyya ta'anii jechuudha. Warri gar biraati dhufeef kabaja qabaattee Oromiyaan Itoophiyaan kabaja qabaattee uummanni Oromoo kadhattuu kararra teettee nama uummanteerii asii gargaaruullee dhabdee jechuudha kana. Dhimmi kana. Kanaafuu kun imaammata kaleessa diinni keeyyateen diinni ammoo karatiin itti bal'ifatee Oromoo seenan aboonaaf boontuun seenanii jechuudha. Kanaa malee diina kalee Tigree diina kenna Amara diina kan jechuu hin dandeenyu. Diinni Oromoo guddaan kaleessallee arraallee haala lafeen cabsannu tochaa jirullee war maqaa kanaan deemaa jiru kan maqaan isaanii Oppidiyoo jedhan. Jakkeetii jijjiirachuun boontuu nanadhaan boontuu mataa kan jijjiiradhe diima garraadhe gurraacha fayyadu sanga sadeen kan uummata Oromoo godhe kan Oromoo fuudhattiin akkan godhe uummata Oppidiyoo jedhan kanaa jechuudha. Isaan itti himanis warri hin dhageenye nami gajjachuu barate ergachuun beekuu jettu Oromoon. Kanaafuu daangaa Oromiyaa keessatti xiyyeeffannaan guddoon beela nambisuu qaya kaleessa dammaaf dhadhama agarsiisu. Garteemi takka anarsii beelofti hin dhageenye. Beenga daana shirka keessatti uummata kee waan tochayyaa gartan. Gaafa uummati beelofne dheebonne jedhu namu fayyaalessa jeesanii barsafuu Oromoo jeesaniitti narreeffaanii jechuudha. Reef isaanii ijoolleef daa'imman duroofanii jechuudha. Akka Oromoo yoomiyyuu hin dammaqne dammaqee falmatee jaarra 21 akka Oromoo deebisan hokkoo uummata Oromoo garbummaa ittidhan jechuudha. Habaratee miti kakurti sun gubbataa Oppidiyoon warri akka obbolummaa faan ka biyyaa ergamanuu ka biyyaa dubbatanuu quuqamii barattoota ka kaleessa jaarsi kaleessa tasfaa'uun gammadaa kufaan tokkochi qubaar dubbachuu hin dandeenye biyyirra dhiibamanii warri akka milkeessa midhaagaa warri akka xayyibaa ka sila dubbattu. Tokkochi qubachirri hin jiranii jechuudha. Oppidiyoon ufiifuyyuu reetti yookaan arra uddumadaa bakka daaraa keessan ta'e hin qabne jechuudha. Odaa kifee taleelchite, odaa kifee kittimte, odoo hoodhi nyaadhetteeni waan nyaatte quufti seetu warri garaa daanoo hodhoon isaanii daanoo yoomillee daaraa keessa gangalachuu baratee jechuudha. Foonarree odaa kifee taleelchite, bareechite, torbaan kan Oromoon obsitee fi ulee diinarra ulee fira wayya jennee amma fuudhee odoo gidaara kanaa taleelchinee chaqeenne mee boriif taale ofur deebi'a of laala jettee ati gorsite aboo obboleessa namuu dhakaa kossee jechuudha. Foon harree gidaar irraa toofaate kabaja ofiin beeku lafaa gangalata. Kanaafuu Oppidiyoon imaammata isiin deemaa jirtuutu uummata keenya godhe kun political wanni gartee this political outlook malee waan biraati miti. Uummanni Oromoo beela'us dheebotus qa'ee isaa keessatti nagaan jiraachuu dadhabe. Nagaaf tasgabbiin bubbee jiraachuu dadhabe jechuudha. Waan anu badhatu battee akka nu waliin hubanneef dugda garaa nu godhanii biyyollaati miti uummata nu keessa qubatu. Maqaa garrii ka jedhan garriin akkuma keenya bisaan goofalaa bira dheebochaa turte mooyal keessatti naannoo keenya keessatti lafa keenya akka oda diima jira. Lafa kunnoo nageellee boorana jechuudha. Arra nageellee boorana keessatti dhiirti tokko dar simpirreen tokko barriftee namarra waladhanii nadheen ijoollee daa'ima of keeyyate seenaa kaleessati. Biyyi sirra baqattu akkasii loltii jechuudha. Uummanni keenya tikfattoota hin beektani. Namni amat 12 amat 9 ga'ee jennaani gaafa horii tissee dabbalummaa deemettiin guddasuun keessatti wanni darbataa jechuudha. Eeboo darbata. Sabab sun muuxannoo waraanaa nu barsiise jechuudha. Muuxannoo jireenya nu barsiise jechuudha. Takroorroon nu barsiise. Maal jennaan firaaf ala roobee mana nuun roobee jechuudha. Mana nuun roobee ala nuun roobaa jechuudha. Kanu firaan beennutu nu nyaata uummata keenya duguugaa jechuudha. Dhimmi mooyyalee dhimma addunyaa guutuu laallatu. Dhimmi UNESCO laallatu. Dhimmi UN laallatu. Dhimmi Faranjichaaf gurraachatti miti Oromoon firan qabdu. Oromoon firan qabdu firisii kanu firaan nu seenattu bof afa jala nuti ta'e. Injiraa wayaa keessa nuti ilmaan awwaannisaa. Awwaannis kaleessa Oromoo xuuxee Oromoo keessa xuuxee mi'a dammi nyaata xuuxee beekuttu isaan takka farfaariin guddataniittu kararra guuranii waan garte. Kanaatti uummata Oromoo akka barbaadan kaan fannisee kaan ajjeesee kaan gudeetee biisha bir dabreetiin kabaratee sadarkaa dubartoota Oromoo qalbii cabsuuf guyyaa diina ajjeesaa jechuudha. Fooq irra kaa'ee weellisa Oromoo kaleessa garte sagalee kiiloolee qabu. Arra caalu nyaatanii itti darbuuf imaammata baafatanii jechuudha. Nu barattoota kalee jaalbaatee fa'aa waliin baranne gartee isaan ammoo warra ufum keessa uf nyaatanii uf fixanii jiranii jechuudha. Soogdoo fi jedhi mi'aayi nuuf dhabdu bushaayi. Oppidiyoo. Ayyee jaalboontu ulfaadhu saaleen harkaa dhumaa jirti. Amma qabxiin guddoon. Yoo kunoo Harargee dirmanne nuu dirmachaa hin jirtan Oromoo dhimmi Finfinneetii ol daangan. Daangaan Oromiyaa biyyi Finfinnee ol maal jennaan Finfinneen handhuura Oromiyaati jennee achi jibaasna malee odoo rakkana nu qalanii gara nu keessa ceenuun
harumi sangartan kan Jibuutii maani jenne ceenuun biyyi tana jechuudha. Kanaafuu kan dippiloomaasii kana biyyiin gaafbarcuma gad dhufe siyaasa warquu qelebeetittiin akka Oromoon daangaa jeetan deemnu mooyyee tokkotti Oromootu. Arma dhaqa Soomalii dhaqe qelebeeti kayyate. Arma deebatti keenya dhaqe walii galanii arguu irraa waraani bilisummaa Oromooti miti uummanni keenya arra naga dhabuu jiraachi xiyyaara kadheenga karaa lixaatiin. Karaa badda gujiiti boorana kanaan uummati gartee eegamamtu afur guutuu uummata wayifa irraa kutanii karaa bishaan irraa kutanii daandii irraa kutanii namaa miti marfanno tokko malee loon kennurraa gubanii jechuudha. Odoo wataaddarri makalaakiyaa jiru odoo wataaddarri federaalaa jiru lafee cabsan tochanii obboleeyyan ta'e dabbaqaa bilishaa ati beektu kaleenjii hin qabne rasaas firee shan itti kennanii deema dhaqaa shanee barbaada jedhanii deema shakkama jedhaniitiin haadha Oromoo akka ta'an safuu Oromoo cabsanii waan barbaadan kan gochaa jiran mootummaan gubbarra hiikkatee jechuudha. Gubba irraa manni utubaadha. Utubaan jige beesin hin deebisu. Sigalee manni utubaan dhaabbata waan ta'eef utubaa abbaa gadaatu cabe. Abbaa gadaa bara kan keessa safuu akkana takkeen gara abbaa gadaa kan harrayyuu fantaallee kabareentumaa ajjeesan jechuudha. Akka bahee Oromoon hin boonneef godhan. Akka Oromoon bahee dubbanneen afaan qawweetiin Oromootis duguganii takka Oromoon takka in my life bartigree kan keessa daladhee takka Oromoon seena duri callan qocaalaa kan udhossanii diimokiraasii duubii cidhaa duubii hidhaa Oromoon takka seena kana kan takka nimisa mudaanne jechuun in my life waan barreesseen qaba. Sigalee kan ammoo siyaasaa nu bocanne sila nu dur deemu ka fakkeenyaaf akka bahoo kafaa olleen rakkoon isaanii an hin beeku. Kana koomachuuf ammoo rabbi koomadha jechuu danda'a. Maal jennaan beeytoota kaleessa abbootiin teennin baratiin fardaaf karaa adeemsi dheeraa deemanii tulluuf gammoojjii walitti bu'anii uummata warraaqsaa godhaniitiin Oromummata nu dhaalchisanii jechuudha. Haati nu jalqaba dhaqee Oromoo dhaalettu sabboonummaa dhaalee nu barsiisettu kaleessa arramoo duddu nutti galee jechuudha. Eenyu koomannee inni dhiibnatu nu dhibee gara koomii deemuuf lakkifnee osoo gartee dhimma mooyyaleetiif dhimma matan cinaaksanii fi dhimma naannoo Oromiyaa raayyitu kana irraatti wareeran deemuu jiru kun wareera qindaa'eeti kabiyyi daangatiin kaleessa qelebeeti kijiba wal kayyatanii ar walan qataniiti rakkoo suniitu uummata gubbaa jira jechuudha. Rakkoo siyaasa biyyoolaatii walirra qabuun Oromoo qaqqaalee dhuga isaa awwaalaa jira waan ta'eef biyyi teen boriiftaalee biyyi abbaa malee abbeeraan qabdu biyyi keessa kan uffatu illee nu kabajaaf qabnaaf sablammiillee Oromoon jaalataa dhaaba Oromoon hawwataadha waan ta'eef biyyi keessa dhiibamaa jirraa jechuudha. Osoo hin jaalatiin dippiloomaasii nutti hidhanii arfa baqate biyya rabaatiin lakkisi dhaanichi dheengadda sirnarra ga'ee dhaanicharra Dr. Daggafaa Awurooppaa ga'ee kan mul'achaa jiru bishaan nyaanyoo Sudaanii walirra dhuguu dhabuu jirraa jechuudha. Hawaasi jeeqame hawaasi diigame karaa kamiin kan godhaa jiru jara jechuudha. They are just terrorist group gangster jara kan. Biyyi keenya nagaa waliin jiraannoo taate nagaa yoo ammoo tolaan lolaan taate karaa kamiinuyyuu biyyi teen difeendi godhuu fi lubbuu ta'e takkitti dhalaa dhiiran. Nu uummanni horsiise bulaa kun uummanni daandirra kun akkuma kaleessa muuxannootti qabnuun diirkeen afoo dhaabbanoo san ta'in dura dhaabbannee diindi keenu guddaa sirna kan buqqisuu fi qophii jirra jechuudha. Hajji ulfaadhuu galatoomii jalboontuu sa'a.